Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya, guyyaa har'aa Microsoft Word irratti peejii garaagaraa akkamiin akka kennuu dandeenyu waliin ilaalla. Turtii keessan nu faana taasisa. Dookumentii keenya riisarchii ta'uu danda'a, proposaalaa ta'uu danda'a. Duraan dursa barreeffama keenya barreessinee qopheeffannee lafa kaawwanna. Itti aansuudhaan Microsoft haaraa bananna. Itti aansuun page layout bakka jedhu bananna. Itti aansuudhaan page break. Sana booda next pages jedhu irratti kilik goona. Ammas daballee achuma page layout jalatti page break. Achi booda next page jedhu irratti kilik goona. Bakka saditti adda baafanna jechaadha. Inni jalqabaa cover page, itti aansuudhaan lakkoofsa roomaanii, achi booda normaal lakkoofsa tokko eegalee akka nu lakkaa'u gochuudhaaf jechaadha. Sana booddee dookumentii isa qopheeffanne irra dhaquudhaan dookumentii lakkoofsa roomaaniitiin kennamu koppii goone gara dookumentii peejii isa lammaffaa irratti peesti goona jechuudha. Ammas itti aansuudhaan introduction irraa kaanii hanga peejii isa dhumaatti koppii goonee peejii isa sadaffaa isa uummanni irratti peesti goona jechuudha. Gara peejii isa lammaffaatti deebi'uudhaan insert bakka jedhurannee page numbering isa jedhu irratti okay erga jennee booda format page number bakka jedhutti okay jenna. Continues from previous section isa jedhu irratti kan cuqqaafamee jiru kara start at bakka jedhutti jijjiirra jechuudha. Number format isa jedhu gara lakkoofsa roomaatti jijjiirra. Achi booda okay jennee baana. Achi booda filannoo footer bakka jedhurannee peejii bifa peejiin ittiin kennu barbaannu filanneeti okay jennaan. Akkuma argaa jirtan peejii nu kenneera. Text here bakka jedhutti dhaquudhaan taayitilii piroojeektii keenyaa barreessuu dandeenya. Yoo barbaachisaa hin taanes immoo guutumatti balleessinee dhiisuu dandeenya. Close header jennee keessaa baana. Akkuma argaa jirtan cover page irratti nu jalaa baasee waan jiruuf isa balleessuu waan qabnuuf double click goone footerii keenya irratti achi booda different first page jedhu okay jennaan. Close header jennee keessaa baana. Akkuma argaa jirtan lakkoofsa roomaaniitiin peejii tuttaan naa barreessee jira. Kara peejii chapter 1 yookaan introduction itti godhuun afur jedhee eegalee jira. Akkuma argaa jirtan isa kana immoo sirreessuuf insert bakka jedhurannee page number isa jedhu irratti jechuudhaan start at 1 kan jedhu filanna jechuudha. Achiin okay jennee keessaa baana. Akkuma amma argaa jirtan peejicha gara tokkotti nu jijjiireera jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan page number 3 lakkoofsa roomaanii nu kennee jira. Innaa gadi bu'uun immoo tokko jedhee eegalee jechaadha. Kanaafuu peejii garaagaraa kennineerra jechaadha. Amma immoo gara cover page hojjechuutti deemee jechaadha. Cover page eeguu hojjennu bifa babbareedduu hedduudhaan hojjechuu dandeenya. Diizaayinii adda addaas fayyadamuu dandeenya. Kanarratti waa'ee cover page akkamiin akka hojjennu akkamiin akka barachuu dandeenyu tuutoora keenya isa biraa irratti waliin ilaallata. Peejii keenya subscribe gochuu hin dagatina, like gochuu hin dagatina. Gaaffii qabaattan viidiyoo kanaa gaditti bakka jiru irratti gaaffii keessan naaf barreessaa. Waan nu daawwachaa turtaniif guddaa galatooma. Subscribe, like gochuu hin dagatina. Horaa bulaa.